Godina Wallagga Lixaa aanaa Laaloo Assaabiitti humnoonni mootummaa namoota nagaa 5 ajjeesuun dhaga'ame. Dargaggoota 9 immoo magaalaa Innaangootti mana maatii isaaniitii qabamanii hidhamanii as buuteen isaanii dhabame keessa dargaggoon tokko mana hidhaatii baafamee ajjeefamu jiraattonni himanii jiru. Gabaasaa qindaa'ee Muhammad Fantaalirraa dhageessu. Taateen rifachiisan kun godina Wallagga Lixaa aanaa Laaloo Assaabii magaalaa Innaangoo keessatti raawwatame. Aanaa Laaloo Assaabii magaalaa godinichaa Gimbirraa kiiloomeetira 23 fagaachee argamtutti rakkoo nageenyatiif saaxilamuun lubbuun namoota nagaa hedduun guyyarraa gara guyyaatti dabraa jira. Guyyoota 3 asitti achi buuteen nama 9 ganda tokko keessaa dhabameeraa jedhu jiraattonni. Namoota 9 keessaa dargaggoo Dafaa Saamu'eel halkan gaafa qabamee sanam ajjeefamuun reeffisaa balbala maatii isaa fuulduratti akka gatameetu himame. Dargaggoonni kunniin namoota nagaa gariin barattoota ganna kana boqonnarra jiran gariin ammoo hojjetanii kan maatii ofii jiraachisan ta'uudha maddeen Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork kan ibsan. Ji'a tokko as gandoota aanichaa kanneen akka Tosiyoo Mulee, Daalatti, Qoo'ee Mulee, Waragoo Arsammaa, Laaloo Wanjoo, Gomboo Kooraa, Agaloo fi Aaxxosii bakka jedhamutti namoonni hedduun humnoota mootummaatiin akka ajjeefaman gabaasuun keenya ni yaadatama. Roobii kaleessaas dhalattoonni magaalaa Innaangoo baay'inaan 9 ganda duwwaa tokko bakka addaa Biiftuu jedhamu qabamuun kaampii waraanatti guyyaa tokkoof erga hidhamanii boodam namoonni muraasni mana hidhaatii baafamuun dhabamsiifamuutu himame. Namoota ajjeefaman gidduudhaa namni 2 obboleeyyan akka ta'anii fi dheengadda guyyaa gaafa kibxataa galgala mana maatii isaanii keessaa humnoota mootummaatiin fudhatamanii galgalma sana dargaggoo Dafaa Saamu'eel magaalaa Innaangootti rasaasan ajjeefamee reeffisaa balbala mana maatiitti gatamu namoonni ijaan argan himan. Walumaa galatti aanaa Laaloo Assaabii ganda Gomboo Kooraatti nama 3 Innaangoo ganda duwwaa tokkotti nama tokko magaalaa Dongorootti namni tokko humnoota mootummaatiin guyyaa kaleessaa ajjeefamu maddeen Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkitti himanii jiru. Guyyaa jalqabaa kan qabame walfaana nama 5 turanii. Isaanis Yaaddesaa Gannatii kan jedhamuu fi Olaanii Saamu'eel, Meetii Baqqalee fi Dafaa Saamu'eelii fi jiraattuu Maariqoosiin turanii. Warra kana 5 keessaa kan du'aansaa argame guyyaa kaleessaa sirni awwaalchaa geggeeffamee fi Dafaa Saamu'eel qofaadha. Akka odeeffannoo qabnutti immoo isaan sana keessaa Yaaddesaa Gannatii halkanuma sana Dafaa wajjin ajjeesuuf gaafa isaan baasanii akka miliqeera halkanuma sana kan jedhamutu jira. Innis du'aansaaf jiraansaa mammaatti wanta tokko wanta raga'ame qabu. Kaleessa ganamas immoo nama 4 naannoma mucaan sun du'ee ijoollee qabatan qabu. Isaanis immoo tokko Abdoo Waggaarii kan jedhamu, obboleessuma isaa kan ta'e Naasiroo Waggaarii kan jedhamu, Obsaa Tafarii fi Jabeessaa Girmaa kan jedhamu. Isaan kun ammas qabamanii jiru. Garuu warreen hafan kun eessa akka isaan jiranii du'aniiru ta'e jiraa isaaniitu dhokatatee wanti adda ba'ee ifa ba'ee uummatatti himame tokkos hin jiru. Haala kanaan jiru ammaatti. Hanga ammaattis reeffi nama tokko argamee awwaalamus namni tokko uffata isaa qofatu argame kan jedhan maddeen namoota butaman keessaa namni 3 bakki buuteen isaanii dhabamuu fi mana hidhaa fi kaampilee waraanaa magaalicha jiran keessallee dhibamuu maddeen Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkitti himanii jiru. Aanaa Laaloo Assaabii bulchiinsa magaalaa Dongoroottis guyyaa kaleessaa ajjeechan suukanneessan dargaggoo naga qabeessa fi jiraataa magaalichaa ta'e tokko irratti raawwatamu maddeen himanii jiru. Nama 9 keessaa namni tokko du'aansaa kan argamedha. Namni tokko immoo ajjeesuuf baasanii halkanuma sana kan harkaa miliqeera. Warri kaanii ammaa fi warri kaan kaambii jiru jedhama. Inni kaan immoo waajjira poolisii jiru jedhama. Amma ammaatti du'aan isaaniif jiraan isaanii qabatamaa wanti tokko wanti adda ba'e tokko hin jiru. Akkuma kana Dongoroo keessatti illee daandii asfaaltii irratti baasanii ijoollee qeerroo ajjeesaniiru. Darbees immoo achuma aanaa sana keessa ganda Gomboo jedhamu keessatti ijoollee dhiiraa nama 2 rasaasaan ajjeesanii shamarran tokko immoo fayyaadhumatti mukatti rarraasaniiti kan isaan deemanii. Amma ammaatti wanti adeemsifamaa jiru baay'ee kan nama gaddisiisudha.
humnoonni mootummaa yeroo hawaasaa daranis ta'ee hidhamtoota yeroo qoratan bakka waraanni bilisummaa Oromoo jiru himuu diddan jechuun akka gaafachaa turanis maddeen keenya kunniin ibsanii jiru. Rakkoon aanaa laaloo assaabii keessatti mul'ate kun irra deddeebiin taatee argamaa jiru ta'uu kan himan jiraattonni hawaasni nagayaa doorsifamaa hidhamaa fi akka bineensaatti adamsamee ajjeefamaa jira jedhu. Wallagga Bahaa aanaa Saasiggaatti miseensa gaachana sirnaa nama ta'e qofaatu tajaajila hawaasaa argata waan jaameef jiraattonni rakkoof saaxilamaa jirraa jiru. Gargaarsa adda addaa dhaabbilee miti mootummaatiin taasifamuu akkasumas tajaajila mootummaa biraa argatan kanneen akka xaa'oo sanyii filatamaa, zayita, sukkaaraa fi kanneen biroo dhorkamanii jiraachuu jiraattonni Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkitti himanii jiru. Ammaas gabaasa dabalataa Muhammad Fantaalirraa dhageenya. Kennaa tajaajila hawaasummaa waajjiraalee mootummaarraa argachuuf dirqama miseensa bilxiginnaa yookaan miseensa gaachana sirnaa tahuu qabdu waan jedhaniif hawaasni rakkoof saaxilameeraa jedhuun jiraattonni aanaa Saasiggaa. Wallagga Bahaa aanaa Saasiggaatti gargaarsa adda addaa dhaabbilee miti mootummaatiin taasifamu dabalatee kennaa hawaasummaa zayita midhaan nyaataa sukkaara fi xaa'oon tajaajila maayibaasii karaa waajjiraalee mootummaatiin kennamanii hundarraa namoonni miseensa bilxiginnaa fi ijaarsa gaachana sirnaa keessa hin jirre dhiibamaa jiru jechuun hawaasni komii isaanii Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkitti himan. Ijaarsi bara Oppidiyoo durii maqaa tokko shanee jedhuun ture yeroo ammaa kana maqaa jijjiirrachuun gaachana sirnaa jedhamee deebi'eera kan jedhan maddeen namoonni ijaarsicha keessatti ijaaramanii hojii siyaasaa bilxiginnaa hin hojjenne tajaajiloota kennaa hawaasummaa hundarraa moggifamaa jiraachuu OMN itti himan. Gaachana sirnaa leenjii qofa yoo ta'e kan argatu akka addanaatti jechuudha. Loojistikii addaa yoo fakkeenyaaf gandoota keessa waan akka kasaa keessa jirta yoo ta'e dhimmoota adda addaa odeessa adda addaa isaaniif hin kennita yoo ta'e ati isaanirraa achi argatta waamsisaa achi fayyadamtu dhimma kanaatiin wal qabsiisanirraan kanaaf namni argatu tokko hin waan ajaa'ibu rakkoo guddaan jiru isa kana naaf rakkina guddaatu jira jechuu dandana yoo akkas ta'e qofaadha kanatti argattu. Namoonni kana dura immoo caasaa garaagaraa caasaa keessa jiru isin jedheera amma uummata keessaa dhaqanii jedhuun konfilaman akka caasaa mana gaachana sirnaa kana keessatti kanneen jedhanii namoota maal godhaa jiru nama nagaa nama harkisaa waa tokko hin qabne kun shaneedha kun akkasidha kun afaduudha kun hin deddeeraa nyaata keessaa kun bishaan akkas keessaa kun kaardii moobaayilaa guutaa dhimma cidhamuun farrajanii uummata nagaa akka balleessiidhaan jedhuun kanneen jechuun uummata keessa gadhiifaman nama nagaa mana hidhaatti funaanaa waan ajaa'ibu jechuudha. Sababa kanaaf rakkoof saaxilamuu kan himatan jiraattonni namni miseensa bilxiginnaa tahuu dhabe dhiibbaa hammaataaf saaxilamaa jiraachuunsaa dhiibbaa xiinsammuu jala nu galchaa jira jechuun sarbamiinsa mirga namoomaa isaan irratti raawwatamaa jiru dubbatu. Bakka tajaajila hundarratti kan dursi kennamuuf miseensota bilxiginnaa qofa tahuun namni hirmaannaa siyaasaa hin qabnee fi paartii morkataa kan deeggaru mirga jiraachuu dhabuusaa agarsiisa jechuun Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkitti himan. Godina Harargee Bahaa fi Lixaatti beelli uummata dararaa jiru guyyumaan guyyaatti hammaachaa jiraachuun ibsame. Yeroo ammaa uummanni rakkoo beelaatiin dararamaa jiru mootummaarraa gargaarsa tokkollee dhabuu himanii uummata Oromoo bal'aa fi qaama dhimmi ilaaluurraa dirmannaa hatattamaa akka barbaadan iyyataa jiru. Dabalata qabna. Akka maddeen naannichaa OMN'if ibsanitti iddoowwan hongee fi beelaan miidhamaa jiran Harargee Lixaa aanaalee akka Hawwii Guddinaa fi Burqaa Dhintuu akkasuma Harargee Bahaa Malkaa Bal'oo dabalatee naannawa gammoojjii aanaalee Gurawaa Mayyoo Mulluqqee Cinaaksanii fi Gola Odaatti uummanni akkaan dararamaati jira. Garabbaa Oromiyaatti hedduu hongeen jabaan amma uummata keenya irratti deemaa jira. Keessaafuu aanaa Hawwii Guddinaa carcarroonaytuu aanaa Hawwii Guddinaa akkasumas Burqaa Dhintuu akkasumas Baha Oromiyaa Harargee Bahaa Gaara Mul'ataa Gola Odaa aanaa Mayyuu Mulluqqee fi Cinaaksan akkasumas gara Baabbilee dabalatee hongee hamtuudhaan uummanni rakkoo hamaa keessa jira.
Aanaa Cinaaksanitti ammoo addatti haleellaa naannawa daangaatti hidhattoonni daangaa ce'anii dhufan raawwatanitti dabalatee beellii gaaga'ama fidaa jiraa jechuun kan himan maddeen odeeffannoo keenya ummanni sababa beelaatiin aggaammii duraan ofirraa qolachaa ture dadhabee kallattumaan lafa isaa gadhiisaa fi jiraa jaani. Warri daangarra qubatan sababa hongee hamaadhaa wajjii wal qabatee diina ofirraa ittisuu waan hin dandeenyeef lafa isaanii gadhiisanii diinaaf kallattiidhaan deemaa jiru. Kuni uummanni hongeen dhahee waan nyaatu hin qabne diina dura dhaabbachuu waan hin dandeenyeef rakkoo hamaa keessa jira. Haalli uummanni naannichaa itti jiru karaa beelaa fi nageenyaatiinis akkaan yaaddessaadhaa kan jedhan jiraattonni uummanni kun waan biyya mootummaa qabdu keessa jiraatu hin fakkaatu jechuun haala naannichaa ibsani. Gara aanaalee Harargee Bahaa kanneen akka Gurawaa, Mayyoo Mulluqqee, Cinaaksanii fi Gola Odaa fa'aa kanneen keessatti waggootaan dura dhaabbileen gargaarsaa ummaticha hanga tokko gargaaranis yeroo ammaa mootummaas ta'ee dhaabbileen miti mootummaa miidhaa ummataa kanaaf dhimmamee fala barbaadaa jiru akka hin jirre jiraattonni ni dubbatu. Godina Harargee Lixaa aanaa Hawwii Guddinaa fi Burqaa Dhiintuutti ammoo kanaan dura gargaarsi waa xiqqoo kennamuu fi sunumtinuu akka namoota hunda waliin gahin himanii haalli amma jiru ammoo akkaan yaaddessaa tahuu dubbatu. Hawaasni kunneen osoo hongeen kun hin uumamin durallee yeroo dheeraadhaaf rakkina bishaan dhugaatii qabaachuu kan himan maddeen erga hongeen mudate ammoo namaa fi beeladoonni beelaa fi dheebuun rakkataa jiru jedhani. Yeroo ammaa uummanni rakkoo beelaatiin dararamaa jiru mootummaarraa gargaarsa tokkollee dhabuun himanii uummata Oromoo bal'aa fi qaama dhimmi ilaaluurraa dirmannaa hatattamaa akka barbaadan dhaamatanii jiru.